Harka kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka na faana turtan kabajaan isin affeera. Odeessaalee keenya guyyaa irraa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee waraana faashistii PP aanaa Fantaallee keessatti tarkaanfii irratti raawwateen du'aa fi madoon adabee jiraachuu odeeffannee jirra. Kanneen odeeffannee irraas qindeessinee isin biraan geenya. Odeessaalee keenya lammaffaatiin godina lixa shaggar aanaa Amboo fi Midaaqanyii keessatti hidhaa fi dararaan qaamolee mootummaa raawwatan hammachuu maddeen keenya himaniiru. Odeessaalee keenya birootiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti fiinxaleeyyiin Amaaraa faannoon hawaasa nagaa ajjeesuunis dhagahamee jira. Wantoota odeeffannee irraa isin biraan geenya. Mata duree keenya dhumaatiin godina Harargee ba'aa aanaa Malkaa Bal'ootti barsiisonni miindaan keenya baatii tokko dirqisiifamnee nurraa ciramaa jira jedhan. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waboon zoonii Arsadee waraana faashistii PP aanaa Fantaallee keessatti haleellaa irratti raawwateen du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waraana faashistii PP irratti fudhachaa jiru jabaatee itti fufuun Baashaggar aanaa Fantaallee keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee waraana weerartuu PP irratti haleellaa raawwatee jiraachuun baramee jira. Baashaggar aanaa Fantaallee ganda dirraa sadeen bakka addaa cirrii jedhamuun beekamtutti Cibiraan Gadaa shananii tarkaanfii weerartuu PP maqaa sakatta'insaan uummata Oromoo dararuuf babbaate irratti fudhateen loltoota PP 13 ajjeesuun ja'ammoo madeessuu maddeen keenya himaniiru. Kana malees haleellaa loltoota PP irratti raawwateen loltoonni PP hedduun hoggaa booji'aman meeshaaleen waraanaa hedduun irraa hiikamuun mooraa qabsoo Oromoof galii akka ta'es maddeen dhaabichaa ifoomsaniiru. Mootummaan biyya jeeqaa jiru PP'n duula waboo balleessuuf guyyoota 40 baafateen bakkoota waraana bilisummaa Oromoon haleellaan isa mudatetti uummata dararuu fi ajjeesuu itti fufee jira. Haleellaan Shaggar ba'aa keessatti loltoota PP irratti fudhate isa ulfaataa fi jabaa ta'uu maddeen keenya eeraniiru. Loltoonni mootummaa kunneen haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti fudhate dandamachuu dadhabuudhaan kaan hoggaa ajjeefaman kanneen hedduun immoo booji'amanii madaa'uun isaanis beekameeti jira. Godina lixa shaggar aanaa Amboo fi Midaaqanyii keessatti hidhaa fi dararaan qaamolee mootummaan raawwatamuun hammachuu maddeen himan. Uummata gidirsuun amala mootummaa garboonfataa impaayera Itoophiyaa ta'uun umurii turtii isaa dheereffachuuf namoota qaqallii ta'an waraanni faashistii PP qabuun achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun isaanii beekama. Murni bilxiginnaa waraana hawaasa nagaatti bobbaasuun wal deemtoota karaatti hambisee dhiiga saba qulqulluu dhangalaasu manneen qonnaan bultootaas gubuu aadeeffachuun aanaa Amboo ganda Doobbii jedhamutti mana obbo Habtaamuu Guddataa fi obbo Abdiisaa Meessoo qabeenya keessa jiru wajjin gubanii barbadeessaniiru. Manneen isaanii gubuun cinatti sangoota 12 jalaa fudhatanii deemuun kan himamaa jiru waggaa ta'u obbo Dagguu Qananiisaa fi Bayyanaa Qananiisaa jalaa immoo meeshaalee mana keessaa guutummaatti akka guban odeeffannee jirra. Godinuma lixa shaggar aanaa Midaaqanyii ganda Abeetoo keessattis waraanni faashistii PP Abiyyi Ahimadiin durfamu uummata nagaa hidhuu itti fufuun namoota maqaan isaanii Hirphaa Madaqsaa fi Shuumaa Moosisaa jedhaman badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf hidhanii iraarsaa jiraachuun himameera. Mootummaan sirna moofaa PP sagantaa siyaasa bilxiginnaasaa hojiirra oolfachuuf saba Oromoo iraarsuu itti fufee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti fiinxaleeyyiin Amaaraa faannoon hawaasa nagaa ajjeesuun dhagahame. Gareen fiinxaleessaa Amaaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti nama tokko ajjeesuunis beekamee jira. Gareen fiinxaleessaa Amaaraa faannoon nama maqaan isaa obbo Namoomaa Galdaasaa jedhamu rasaasatti roobsuun akka ajjeesan maddeen keenya ifoomsaniiru. Namni garee mankaraarsaa kanaan ajjeefame obbo Namoomsaan abbaa ilmaan shanii yoo ta'u ijoollummaa isaa irraa kaasee nama quuqama Oromummaa qabuu fi bara fincila diddaa garbummaas nama ga'ee olaanaa baachuun paartii morkataa KFO bakka bu'ee filachiisummaadhaan irratti hirmaateedhas jedhameera. Kana malees dhiibbaan karaa mootummaa garboonfataa yeroo adda addaa kan irratti qaqqabaa turee fi buufata waraanaa Xolleetti hidhamanii dararamaa akka turan namoonni isaan beekan himaniiru. Humni fiinxaleeyyii Amaaraa murna PP'n tumsaman kunneen namoota qaroo biyyaa ta'an adamsee ajjeesuu fi qeerraa buqqisuu kan eegalan itti fufanii jiraachuu fi uummanni bakka qonnaa fi mana jireenyaa isaa keessattis dhumaa jiraachuun dabaluun ibsaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa mandara keessa deemuun ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru
garee fiinxaleessaa faannoo kanattis dhimma ba'achuun saba Oromoo irratti daguugaa raawwataa jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisootti dargaggoo Bilisummaa Mogos jedhamu humnoonni mootummaa ajjeesuu jiraattonni himan. Guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 2 bara 2024 ganama obboroo sa'aatii 12 walakkaa irratti waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Walisootii baasuun bakka Walgaa jedhamutti humnoonni mootummaa rasaasatti roobsanii ajjeesuu jiraattonni himan. Uummanni karaa deemanii fi jiraattonni naannoo sanaa osoo lubbuun isaa keessaa hin bahin qaqqabanii mana yaalaatiin ga'uuf yeroo yaalanitti waraanni mootummaa akka hin kaafne nu dhorkan kan jedhan namoonni ijaan argan osoo iji uummata arguu dhiigni isaa keessaa dhangala'ee dhumuun lubbuun isaa baatee jirti jedhameera. Erga lubbuun keessaa baatee maatiin reeffa isaa fudhatanii bakka dhaloota isaa aanaa Wancii ganda baadiyyaa Sonqollee Qaaqeetti sirni awwaalcha isaa raawwatamuun dhagaamee jira. Dargaggoon kun jiraataa magaalaa Walisoo ture. Hidhata siyaasaa wayiituu hin qabu jechuunis namoonni beekan ni dubbatu. Dargaggoo Bilisummaan nama cimaa naamusa aadaa fi duudhaan jiraatudha kan jedhan namoonni beekan dheengadda irreecha tulluu ayyeetuu irratti hirmaatee tures jedhaniiru. Dargaggoo Bilisummaa Mogos kana duras bara 2008 irraa hiriira magaalaa Walisoo irratti humnoota mootummaatiin rukutamee erga miidhamee booda yaalii godhameefiin fayyuun namoonni beekan himaniiru. Dheengadda galgala osoo inni kaaffee taa'u dhiirota isaa biraa fuudhanii deemanii hidhanii haleessa immoo mana hidhaatii baasuun ajjeesaniirus jedhameera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Kibba Lixaatti dargaggoon Milkii Wanduu jedhamus humnoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraattota irraa dhageenyee jirra. Qaamoleen nageenyaa mootummaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeechaa fi daguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatan jaabeessanii itti fufanii jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti barsiisonni miindaan keenya baatii tokko dirqisiifamnee nurraa cicciramaa jira jedhan. Qabata daandii Jaajaa Harcawaa hojjenna jedhuun miindaa barsiisota kan baatii tokko nurraa kutaa jiru jechuun barsiisonni GMN dubbisee himaniiru. Dirqisiifamnee miindaa keenya dhabne kan jedhan barsiisonni kunneen yoo dinne ni hidhamtu jechuun waan doorsiifamneef kutuuf dirqamnee jirras jedhaniiru. Akka waan barsiisonni fedhii isaaniitiin kutaniitti nu mallatteessisaa jiru jechuunis barsiisonni godina Harargee Bahaa kunneen dubbataniiru. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa uummanni Oromoo jireenya qaala'aa hamaa keessa yeroo jiraatutti sababoota adda addaan hawaasa irraa maallaqa saamaa jira. Keessumaa immoo hawaasni godinaalee Harargee uggurri oomisha jimaarra waan kaa'ameef rakkoo dinagdee hamaa keessa jirras jedhaniiru. Mootummaan sirna moofaa Itoophiyaanizimii leellisu oftaraan oomisha jimaa balleessuuf kellawwan adda addaa banuun qaraxa olaanaa gatii jimaa irratti gatuun hawaasa naannichaa dararaa jira. Kana malees barsiisota jireenya qaala'aa keessa taa'uun waan argatan irraa maatii isaanii deeggaraa jiran miindaa baatii tokko guutuu irraa muruun jireenya garadootti isaan makaa jira. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turani qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Bunnaa Uwwaa Beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe, share, like gochuun dagatinaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.